Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fedhattoota hordoftoota YouTube chaanaala Faamilii Orootu welkama shamaa harka fuune hundi keessanuu alaa biyya keessa baga jiraatanii hordoftoota kiyyooroon hangamma maatii naatan hordoftan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u ammallee harkaa fayyaa argadhaa bakka yaadda muraada gaasiniin jedha. Viidiyoo ashitti samoona kana sooshaal miidiyaarraa orka zoruu jamaree guyyaa 3 guyyaa 4 ga'ee jira. Rabbiin bultii ganama ijaarattan bultiin teessan ijaaramtee zalaaqiyaa haa taatu jecha namaatiif ajandaa namaatiif bultiin nama kamiyyuu hin diigaminii jechuudha. Maaliif wantooti hundi haasawaan waan baay'eedha akka isiin dubbattetti garuu dubbiin duwidaaf garaadha jechuudha faalladha jechuudha. Isin ka dubbattu nu wallolallee hin qabnu waa'ee sooshaal miidiyaallee quba hin qabnu miidiyaallee akka duraanii fayyadamu yeroo takka seena malee jetti wantuma namni irraa haasa'u kana nuti quba hin qabnu jireenya keenya oofachuu malee jetti kan namni haasa'u ka biraa ka isiin haasaa jirtu immoo ka biraa akka nama qubaayyuu hin qabneeti jechuudha. Takka fuudhe jedhanii takka qaama qullaa miidiyaarra baase jedhanii takki immoo wannuma isaan jedhan kana waa walii namaan galu jechuudha. Akka ustaaz nimbaanan namni waa namaan jedhu yoomiyyuu hin dhabamu yoo sabaran malee hin tarkaanfatamu akka isaan jedhan sanii dhugaadha. Jecha namaa waa hundaa oofsanii sabaranii bultii ofii tarkaanfatanii jechuu akka jecha namaa olaalan bultii ofii tanallee jabeeffachuu hojii tarkaanfachuun hin danda'amu jechuu rabbiin hunduma keessanuu rabbiin nama ijaaree nama hin diigini jechuudha. Bultiin tisa bultii zalaaqiyaa, bultii gammachuu, bultii jaalalaa, bultii boru ilmaan ofillee keessa horatanii dulloomanii rabbiin numaraaf waa taasisu. Dhugaadha namni jecha namaatiif dantaa dhabanii bakka dhabanii ofii walii galanii jiraatan jireenya ofii nama uffatanii jechuudha. Ajandaan miidiyaa takka waa'ee namaa xiqqoo haacaa fi qabannaan itti zallaysiisaa bakka hedduu faca'ee gaalle jechuudha. Walaakin namoonni waan hedduu dubbatanii akka isaan dubbatan mara akka jirtu mara yoo dubbatan garaan qullan namaa haadhanii amma samoona kana viidiyoo qaama qullaa miidiyaarraa sababa dhiiratiin wal baasuun babal'atee jiraayyuu dur namni waan tokko poosti godha amma yeroo ammaa kana qaama shamaraa poosti godha. Laayivii irratti akka isaan jedhanii fi akka isiin dubbattuu fi akka uummanni jedhu akkasuma wal dida. Taani akka fedhillee ta'u isaan lamaan jireenya isaanii jireenya akkuma gammachuun dura kabajaa waliin jiraatanitti wajjin jiraatuun baay'ee nama gammachiisa. Namni waan balleessine hin jiru namni waan dogongoree jiru dogongora ofii kaafatanii badii ofii kaafatanii jireenya ofii jiraachuudha. Yoo dogongorris jiraate ni miidiyaalleen akkamitti wanni tokko hin jirre waa lafaa kaasetiin hafarsaan eenyu nama jedha. Walaakin namni bultii namaa jiraatu hin jiru abbatu jiraata jechuudha. Jireenya mataa ofii jireenya ofii akka itti jiraatu abbatu beekaa jechuudha. Namni haasa'ee tumaan odeessee tumaan biraa gala jechuudha. Kanaaf bultii namaa abbaan naa ta'ee yoo jedhe nama kana wal jaalatee fuudhee naa ta'ee yoo jedhe waliin jiraata. Lakkinaan taane yoo jedhe abbaan duruma dhiisaa jechuudha. Dirqamni wanni jiru hin jiru. Walaakin namni waa'ee namaa haasa'u kunoo maal keessa argataa yookiin saara haasa'e malee akkama sooshaal miidiyaa tokkotitti dhimma dhiirsaaf niitii ka beeku rabbumaa namni biraatu beekuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dhimma nama tokkoo yoo namni irraa haasa'e wanni keessa argatu maaltu jira? Abbaan akka wal kabajaan jaalala waliin jiraataa jira. Ashittiin amma kabajaa mana ofii jiraataa jirti. Hamza heerumte akka duraan isanii miti. Kabajaan waliin jiraataa jiranii kabajaa sirna gaa'ela ofiitti illee dabarfatanii gammachuun mana ofii keessa jiraataa jiranii. Rabbiin jireenya isaanii bultii isaanii akkanumatti bultii bareedduu rabbii yooma haa taasisuu fi
tarii kan jireenyi isaanii bultii isaanii dabalamuu kanaaf feene tarii waa hafarsuun hin danda'amaa jechuudha akkasii taani Allahu a'lam nuti waan quban qabne waan ija keenyan argine waan bireen jira tokko kana jennee murteessuu hin dandeenyu akkuma isin jettee sooshaal miidiyaan kuni waan fedhe haasaa anjaalaa fi banatee waan fedhe haasaa nuti dhoorguu hin dandeenyu haasaanii dubbii namaa yoo biraa galan malee yoo wajji fiigan maa kuni maa akkas ta'e maanarra dubbatta yoo jedhanitti abaasan malee irraan deebi'anii maaliif ajandaan baratamee jira jechuudha. Yaa rabbii kiyyan nama ajandaa namaa haasa'uu fi tiktoorratti aduun bari'ee nama dhibu miti. Nama waan xiqqooleettatu waan dhugaa dubbatee dhiyee nama bari'u rabbiin nu haa taasisu. Abbaan akka itti waliin jiraatu isatu beekaa jechuudha. Waliigalteen niitii lammatallee fuudhuu asuu bayaa hin dhokatu isiinuu ashittilleen hin calliftu akkuma jedhan kana qaama qullaa isillee miidiyaa irra baasee yoo sunillee ka dhugaa ta'e taate isiinuu hin calliftu yoo lakki kun hunduu ana bultii kiyya dhoyfateetiin jiraadha jedhe abbaa waan ofii bultii ofii dhoyfateetiin jira waliin jiraachuu ni danda'a jechuu waliin kan osoo qaamni qullaa miidiyaa irra bahee osoo niitii biraa wali fuute isiin niitii biraa ka fuudhu taate isiinuu ni dubbatti jechuudha. Kanaafi bakka haati lakki an jireenya kiyya jiraataa jira kanaaf inni wanni wallollee hin jiru wanni jittuu kennallee jiru hin jiru namni akka nama waan arge haasayaa jettee jechuudha namni kamitti akkana waan arge haasayaa jechuudha lafumaa kaasee wanni tokko hin jirre namni akkamii haasaan nama dhibaa jechuudha. Namoota hedduu waa'ee bultii isaanii yeroo miidiyaa irra dhufe namoota hedduurraa haasa'anii beekaa waacaa fi qabatee namni waan xiqqoo taatu dhugaa san fuudheetiniin haasaa itti dheeressee dubbii itti dheeressee walii gadi facaasaa waacaa fi waa qabata jechuudha namni bitan akkuma Mansuuriif jaatee Mansuur Wallolaa san yoo san faca'ee viidiyoon jechuudha. Akkasuma reedilleen kun waggaa lamaaf deema jechuudha waa'ee isaanii kana ajandaan hagarraan dhumanne jechuudha. Akkasuma namni ajandaa namaa waa xiqqoo caafii qabate taanaan hin dhiisu jechuudha afarsaa oolaa jechuudha. Ajandaan misroof reedii kun haga ammaa tana hin dhaabanne jechuudha. Waggaa lama seenuuf deema. Akkasuma ajandaan jaarsaaf jaartii waa'ee kanaa haasa'an malee zabana kana dide rabbi khairii haa godhu rabbi waa maraayyuu haalaaf fisu rabbiin akkuma jedhe bultii gadhaabbattu bultii kabajamtu bultii jechin taane garaagara nafa faca'u miidiyaarra har'aa ganama ijaaramte gara diigamtu bultii salaaqiyaa rabbi isinii haa godhu rabbi isin ijaara isin hin diigini hundumta keessanoo rabbi nu ijaara rabbi nu hin diigini namni yoo kabajaan mana ofii taa'ee jiraate si'itti haa tolu malee ashitti abbaa manaa keetii walii galtanii nagaa waliin jiraattan taanaan miidiyaan yeroo kamuu haasaa hin dhiisu maaliif namni hunduu dubbiin kun hangam dhugaa addaan baafachuu namni hunduu dubbii kana dhugaa ta'a kijiba ta'a addaan baafatee qulqulleeffatee osoo irraa dubbatee garuu namatti tola. Walaakin akka itti haasoftu immoo namni maal ta'e sila nama jechisiisaa jechuudha isillee yooma lakkii uuma jidduu kenna jiroo jettu sila namni maal ta'e akkanaan haasaan nama dhibdi jechuudha. Walaakin rabbiin kun kaleessaa jaalalaa fi kabajaa waliin jiraachuu jireenya keessan jiraatan yaa rabbi isinii haa taasisu akkasii namallee mamii itti taate jechuudha. Reefuu fuudhuu gangeenne na fakkaate oddoo waliin dabalamanii hangamitti namni walitti bu'ee hangamitti niitii reema ashittiin kabajaan manaan hojii jiraataa jirti. Nama dhiira kaanii kaan jala deemee jiraataa jiru sultaan nama gattaa'eetiniin abbaa manaa ofii wajjin mana keessa gattaa'ee jiraataa jiru jechuudha. Kanaaf wanni kun miidiyaaleen hangamtu dhugaadha hangamtu kijiba addaan baafachuuf haasaa. Rabbiin hamtuu isinirraa qabu jireenya keessan jireenya mi'aawa jireenya zalaqee rabbi isinii haa godhu. Ijaarama ammallee ol dabalama wajjin arrii fidadha. Bara kana
dhiirri ka fuudhullee fuudhuu yoo qabeenya isii horadhee lachuun bulcha'e yoo qabaate fuudhuu shari'a isaanii heeyyame. Kanaaf bultii keessanillee akkasuma keessatti sanii jabeeffadha. Viidiyoon kee barsiifaarraa kana fakkaataa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota kee aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee.